Mega siri gosita. Sadien bariti osni goise. Bariti sini goise. Milyon kijibe Mera pusati. Jawadi to osni goise. Isaan kana walitti gositani maalif? Maamila namni sigara dhuga namni siri nama kuni sigara dhuganii didi ati tu sheekh isaan nama geessee joge goda. Nama jawaade godhe bifa baari godhas isin dhufanii isin geessite. Baari fi jawaade ras namni itti goosise sigara dhuganii ati maallaqa isaan irraa fudhatee deemtee isaan geessite. Abdallah wajjin nama sadii jechuudha. Bahar jawaade Abdallah. Kalas liinaati yoo obboleetti jedha geeffadhu. Miciyyoon tun iccitii guddoo harkaa qabdi. Ta akkasiiti iccitii guddoo isii bira jira saniifuu miciyyoon tun akkasii harkaan baane liina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftaa fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdan jirtan baga jiraattan jecha. Nutis jirraa kunoo alhamdulillah as geenye bakkee nuun isumaa beeka. Isinis bakkuma jirtanitti nageenyi rabbi simbira haa baay'atu. Salaamtaan tiyyallee koon irraa burqitee simbira haa dhaqqabdu jecha. Har'aan tana Fatiyaan maal qabattee dhuftee jechuun keessannoo lama. Har'aan tana dubbii ajaa'ibaa takkan isin qabattee dhufe. Dubbiin san maali yoo jettan dubbiin tun hedduun ajaa'ibseetin as bahee miciyyoo siirii Abdallaa gootee mul'attee qabattee turte. Qabanii turan liinaa fi dachaas. Miciyyoon san akkuma dubbatteetti Abdallaa Jawaadee Bahar bakkee siiriitti godhanitu anaatu beekaa namicha siirii godhu san isii beekaa isiin nama geessu jira jechuu kiyya. Akkasitti iccitiin guddoon tun baatee jechuu kiyya hordoftotaaf daawwattoota kiyya. Intalli akka dubbatteetti bakkee siirii namicha siraa siirii dalagu san isii beekaa isii wajjin maamila jechuu kiyya. Isiitu nama fuudhee achi geessaa. Anaatu nama geessu jira jettee qabanii jiran dachaasi fi liinaan har'aan tana dubbii tanaatu hedduu na ajaa'ibsiise haqni bahu jira haqni jawaatee bahee dhugaa garuu jawaatee akkuma beektanitti obboleeyyan siriitti godhe obboleeyyan sanuu isii bira dhaqanii na fakkaata isiitu namticha bira geesse akka siriin godhamtu kaboote intaluma tana jechuu kiyya isiitu maallaqa fudhatee namticha sirii san bira nama geessiti. Akkasii iccitiin guddoo kan magaalaa tana siiriin dhamaasu jiru namtichi mul'atee jira. Magaalaa tana maallaqa nyaatee siirii nama godhee nama maraachee nama dhamaasee kawaamee kan hojjechuu jiru namtichi qabame intalti qabnaan namtichi qabame intalti dirqiin ni geesti bakkee namtichi jiru san ni garsiistu jechuu kiyya. Saniifuu har'aan tana liinaattiin bilbiluu deema liinaan akka intala san qabdeetti akka gadi hin dhiisne ittiin himaa. Dirqama intala san namtichi siirii godhu san seera jala ooluu qabanii dirqama seeraaf dhiyeeffamuu qabanii jedhan. Saniifuu liinaattiin bilbilee otuu liinaattiin bilbiliin garuu waan takka isinii barbaade Abdallaa lammata Abdallaas ka siriitti goosisee aanaa kan nama geesse nama san hin himne gana abaluutu na erga hin jenne wulii dubbachuu teessisanillee garuu Abdallaallee Kasirii akkatti godhamu bakkee san kan hin geessi ana jettee jirti. Ka jawaadis akkas deemtee jirti. Nuti ka baal siirii quban qabnu baharillee maqaa kaastee jirti bakkee san. Namaatu na dhufee nageessi naan jee bakkee san geessitiin jira jechuu jirti. Allah alamga. Namni san kami nuti siirii kanaawu quban qabnu. Nuti waan baharratti mul'atisan akkuma agartanitti jinnii fi ija namaati. Garuu ija namaatiif siiriis tokkuma jechuu jirani. Ani beeku garuu isii waan dubbattee iccitii dhokattee waan baasteefu intalti san isaan sadeen dubbattee jirti. Baharii fi Jawaadee fi Abdallaa. Mi amma waa hundaafu liinaa irraa dhageessanii ani waa'ee kana nin dhagahee garuu sirriitti liinaa irraa baruu barbaade information hunda liinaa irraa baruu barbaade liinaa maaliif isiitu dachaa wajjin intala tanaa qabee harkaa qaba. Saniifuu liinaa waa'ee kana gaggaafadheetin akka gadi hin dhiisne liinaan itti dhaamsatti dhaameetin dirqama tarkaanfii fudhatamuu qabaa intalaa fi namticha sanis dirqama seera
seeraan qabsiisuu qabanii tarkaanfii irra fudhachuu deemna. Garuu dura liinatti bilbilee waa hunda liinaarraa dhaggeeffannaa nafaana tura. Hordoftoota keenya waan liinaan jettu walumaan dhaggeeffannaa amma liinatti bilbilaa. Garuu dubbiin ajaa'ibaati. Haayini bahee jedhani gama kiyyaan. Gama kiyyaan haayini bahee jechuutti jira. Maaliif jettan dubbiin dhokatte kanoo baatee irra. Warreen siirii godhu jirtan intala sana daytanii intalti tun namichatti sin geessu jirti. Har'a dubbii ajaa'ibaatu as bahee jira. Iccitii guddaa bahee jira. Aloo assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Liina akkam nagaa? Nagaan fayyaadha. Jirta? Jira wallahi ni Ana Fatiyaadha Liina. Fatiyaadha ga? Akkami Fatiyaa nagaa? Fayyaa jirta? Jira wallahi irra isaa baatee. Numan jira Liinaati yaakkiniin jee? Dubbii takkaan si gaafachuu barbaade. Ayyee gaafadhu min Kaameeraa duraan jira dhiifama wajjin. Dakkoon qaboyyee. Muciyyoo siifi dachaas qabdanii jirtan san muciyyoo namticha siirii godhu san nin beekaa Abdallaaf Baharitti Jawaadetti nama geesseetiin bakkee san siirii godhamee jira jettu saniin adda akkanaa baastuun barbaade. Wanti ta'e anaatu namni na dhuftee nama Baharitti Jawaadetti godhellee anaatu bilma geessee jettee bakka isaa maallaqa naannoo. Siirii godhu san bira isiin geeste nama. Isiin naa geessaa itti nama isaa lameen godhe. Abdallaawo. Abdallaa isitti godhe. Anaatu jaalatee godhee dura obboleettii yaatu itti bite. Aya. Eegas anaatu itti godhee isiin maallaqa naafan mitee maallaqa kanneen fadu waan isa jaalatu kun itti godhee. Tole amma Baharii fi Jawaadeettis namaatu itti dhufee bakkee san geessitee jirti. Nama san immoo isin himne na fakkaatti. Naa'imuu diddeessanuma gaafachuutiin manatti qabee taa'u jiraan. Kaalas Liinaati yaa obboleettii jedha geeffadhu. Muciyyoon tun iccitii guddoo harkaa qabdi. Ta akkasiiti iccitii guddoo isii bira jira. Saniifuu muciyyoon tun akkasii harkaan baane Liina. Harkaan baatu badiilatti fudhate. Hangaan Abdallaa wallaanee waa hunda isiin dhugaa. Abdallaa sanga wallaanamu muciyyoon sun gaddifamuu qabdu. Anillee si biraan dhufa. Iccitii san baastee akkasitti isiin tun seeraaf kannamuu qabdi isii fi namticha nama dhamaasu jiru kana. Itti qollafi olaasi waan silatti itti qollafi qabi taayini eegi eegumsa cimaatti godhi. Dachaasillee haa eegu bakkuma moolaallee akka hin cabsineef hin jaa. Namaatu duba jiraan fakkaatan talatan saniifuu sirriitti ija kee libsiin irraa. Dachaas bira kaayi dachaas. Namaa isii duba jira intalli tun wanti ajaa'ibaa qabdi harkaa iccitii ajaa'ibaa qabdi. Magaalaa tana nama meeqaa dhama'u jira nama meeqaa siiriitti godhamu jira isiitu bakkee tana nama geessu jirti. Saniifuu bareedaa maallaqa nyaattee nama maraachuu jirti. Haya. Namni tokko achi geessuudhaaf suuraalee 300 fudhachaa akkan nama agarsiisu namtichuma san agarsiisuuf. Nama san agarsiisuuf Jawaadeedhaan Baharitti na dhufaniiti kan agarsiisee sabalaatudha. Ansimbii dhugaatii bakka san nageessee naan nadiitu jirti. Ati sin agarsiistu ija diimtuu barbaaddi namni biraa dhufee akkasitti isii tumanii dhugaa himsiisani. Obboleetteeti walaa isiidhaa walaa namticha waa goggodhu kunis walumaan seeraaf dhiyaatan. Dura immoo muciyyoo tana hiccitiisan nama isii erguu jiru nama dhufee Baharitti waa godheef nama Jawaaditti waa godhe san baramuu qaba obboleettii dura. Abdallaa qubaan qaba bakkee sheekaa geessu deemta sheeka geessi anaa fi balloonis boru si dhufna intala tana immoo dirqiin hiccitiisan irraa baasuu qabna. Himuu qabdi garuu ati sirriitti eegi Liinaa teenya akka intalli sun si harkaan banne isii yoo si harkaa batte waa meeqaan laaqama isin si harkaa banne borus ilma namaa guutuu ni dhamaasti. Maallaqa namni bitamu wanti hin qabu naasuun qabu nama hunda achi geessitee
magaalaan guutuu maraachuu jirti sababa namticha waa godhu kanan seeraaf kannuu qabna. Sirriidha obboleetti ija kalas boruu anaaf balloon si dhufna yoo rabbiin jee. Taa akkasii dubbiin taa ajaa'ibaati yalla nageenyaa jiradhu. Akkasii hordoftaaf daawwattoota keenya dhageessanii jirtanii waan liinaan jette intalti tun duraan obboleetti dhiyaatu intala tana maallaqatti geessee Abdallaatti waa naa godhii jetteeni intalti tun Abdallaa kifuu jaalatteeti ifiif Abdallaatti ka goote immoo intaluma tana ammas namticha kana kabeetu sisuma nama tokko geessuuf $300 fudhattee jirti kun liinaan akka dhageessanitti. Saniifuu nama itti dhaqee silattu ka jawaati beeyni jira obboleeyyanii jaamii jira. Amma intaluma tana nuti waan barbaannu namtichuma san akka nu barsiisuu barbaanna. Bakkee namtichi san taa'u iddoo inni jiraatu san barree eega namtichi sun qabame waa meeqaas baha. Kan nama dhamaasu jiru, kan nama follaalchisu jiru, kan nama maraachu jiru namticha kana. Saniifuu tarkaanfii bulleetuun ooliin harmaan tarkaanfii itti fudhannaa jechuu kiyya. Maaliif dhugaa haadhi ilmaan Oromoo bahee jira. Namtichi kun bitamaadha. Naasu namaan qabu, nama maraacha, nama dhamaasee maallaqaaf jecha waa hedduu dalagu jira. Saniifuu tarkaanfii itti fudhatamuu qaba. Tarkaanfii sanni fudhannaa. Inshaallah biiznillah hanga diinaa bira dhaynee viidiyoo isin maruutti nu eeggaddaa obsaan. Arra tanumaan isin dhaamaa jeetin, tanumaan isin beeksisaa jeetin, iccitiin tun hedduu na ajaa'ibsiistee dubbiin tun hedduu na ajaa'ibsiisteetin. Waan addaatu deemu jira magaalaa tana kunoo arra rabbiin haqa baasu ta'a. Inshaallah biiznillah liinaa bira dhaynee viidiyoo biraatti hanga isin dhufnu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.